Deebbii duubatti
nafsi deebisi dubatti hawwisaani doomsi masheensi fagootti adoodoo gurrisa bakkooma jirutti adoodoo gurrisa bakkooma jirutti sabaa'oo 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 Hayyee ajajaa olaanaa ABO-WBO Jaal Marroo Dirribaa akkasumas ittaanaa ajajaa olaanaa ABO-WBO Jaal Gammachuu Abbooyyee affeerraa keenya simattanii gaaffiif deebii raadiyoo har'aata biyyoolessa Oromiyaa waliin taasisuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan dursee galatoomaan isiniin jedha. Hayyee ati fayyaa ta'e jaallalanne. Hayyee jaallalanne ati fayyaa ta'e haala yeroo irratti naamsumata keenyaaf akka dabarsinuuf affeertee galata abdaa fayyaan ta'e. Hayyee egaa akkuma beekamu dhiyoo kana kora guddaa ABO-WBO gaggeeffatanii jirtu. Mee dhimma koraa kanarratti akkasumas itti bahasaaf walumatti cuunfaanu ibsaa Jaal Marroorraan eegala. Kora kan gaggeeffanne dirree keessatti dirree yoontiin jedhu dirree kallattii lamaan gara kibbaa fi gara dhihaa ammoo dirree kallattii lamaan haa ta'uyyuu malee jaallan doroomiilee garaagaraa irra jiranii bifa isaanii danda'ameen adeemsa miilaa daandii fagoo qaxxaamuruun bakka mijate hundumaatti walitti dhufuu fi akkasumas immoo kaa'anii bakkuma jiran irraa akkaataan ittiin hirmaachuu danda'an tolfamee yeroo dheeraatti qophaa'amee korri sun gaggeeffamee korri gaggeessinee kan yeroo eeggate fi waggaa alfaffaa isaatu ga'eera erga 2017 asitti korri gaggeeffannee kan yeroo qofaas immoo osoo hin taane gaggeeffamuun dirqama ture. Mootummaan amma jiru mootummaa paartii fi ofiin jedhu seerri heerrii fi akkasumas sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo qabu ammoo kan mootummaa kana duraa raggaasifamee yookaan fooyyeffamee yookaan irraa ifate yookaan itti dabalamee seera ta'ee jiru. Kanaafiyyuu haala amma jiru waliin adeemuu danda'u sanatti midhaaffachuu yookaan immoo sirreeffachuun dirqama ture.
akkasumas addi bilisummaa Oromoo erga gara biyyaa karaa nagaa qabsoo gaggeessuu ni dandeenya. Daandiin gama qawween Oromoo bilisa baasu amma fixateera jechuun qaamni gara biyyaa galuu fi qaamni ammoo lakki daandiin karaa nagaa ammatti mootummaa kanaa waliin hojjechuu danda'anii sirnaa hin banamne gaaffiin Oromoo tokko deebbii hin arganne qaama EPRDF yookaan immoo IHADIG jedhanii waliin hojjechaa ture sanumatu bakka wal jijjiiree gooftummaa fi ergattummaa kanaan dura turetu bakka wal jijjiire irraa kahatee gaaffii Oromoof deebii dhufe hin jiru jechuun qaamni hafe. Egaa gidduu kanatti kaawwa uumames ni ture kaawwa hooggansaa sanas bakka buufachuu fi sirreeffachuun dirqama waan ta'eef hordofsuun gaggeeffame. Qola sanarratti egaa itti bahisaa akkuma itti bahee ABO jechuun addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasichaa fi akkasumas gooblaalee garaagaraa jiran keessaa gooblaanii keessumaa qabsoo bilisummaa Oromoo harka guddeessaa ittiin galmaan gahuu fi qawwee qabatee jiru dameen dantaa waraanaa ka waraana bilisummaa Oromoon qajeelu wal qabatee dirree irraatii adeemsifamuu qabaa murtoo jedhuu fi ejjennoo jedhu ka fudhannee akkasittiin waan qajeeluu qabu adeemfannee nama hunda walqixa quubsuunis hin danda'amu. Dhala namaa walqixa quubsaniis immoo akka addunyaa kanarratti milkaa'amees hin beeku. Fakkeenyaaf gama lixaatiin nuti zoonii gidduu galeessaa Matakalirraa akkasumas Horroo Guduruu gara Jimmaa Iluu Wallaggaa gara Qeellamii fi lixaa hundi isaa lafti waaltaa gidduu galeessa ta'uu danda'u Gimbii ture bakka adda addaarraa walitti deemuu fi bakka sanatti kora sana gaggeessuuf lola addaa hin kenne haga korri sun gaggeeffame lolaa turretu ture. Lola sana irratti gaa raamsaa adda addaa hojii amtoota illee akkasumas meeshaa dhuunfatame illee gaaraa fi onarraa biyyoolessaa Oromiyaatiin jala buutanii gabaasaa turtanii kora sanaa yoo kora ta'uuf dirqama magaalatti gaggeeffamuu qabaa. Kora ta'uuf ammoo dirqama namnisuu fi karabaataa uffatu qofaan irratti argamuu qabaa taate sun egaa waan deebisuuf hin qabnu yeroo taasaarra jiru miti. Kora sana gaggeeffachuuf wareegama nama tokkoo fi madaa jaallan sagaliiti hafalleetu korri sun gaggeeffame. Kora akkasiiti gaggeeffannee jirtu. Wanni nuti gochuu jirru dhimma namaa gammachiisuu fi miti. Oromoo bilisa baasuufi. Kanaaf itti dhufanii kora sanaa kana fakkaata ture jaaljalan jedhe. Hayyee ulfaadhaa jaalgammee kanarratti waan dabaltan. Isa kana keessatti haalli dabreessan keessa dabarree hedduu ture. Egaa haala ganna sadeen keessa dabarree isa deemame san keessa hirrinoonni banaa bakkeen hedduun ture. Adeemsa deemamee yeroo kora gaggeessuudhaan dhufne kanatti ammoo haalli biyyattii san keessa jiruu fi haalli qabsootis jijjiiramaa dhufuun isaa yeroo san waliin haala banaa nutti ture san cufanne qabsoo Oromoodhaa kana murteessuu hojjetuu qabna waan taateef egaa isarraa kaane isi kun korri wareegama akkas qabu kun akka ta'u taasifame. Egaa akkuma jaalli jedhee nus gara kibbaatti silaa bakka tokkotti godinoota irraa walitti dhufuu mallee diina waliin lolaarra waan tutturame fakkaataan itti walitti dhufame waan rakkiseef kora kanaa telefoonaan konferensii akkasiisan goonee mariilee jiru cufaa mari'annee bifa sanaatiin akka inni xumuramu taasisee jechuudha. Egaa kuni injifannoo tokko duraan turessi cufee jira. Lammaffaa haala qabsoon yeroo kanatti jijjiiramaa dhufe san keessatti murteessuudhaaf qooda guddaa bu'aa guddaa buusee jechuu barbaada jechuudha dabalatatti. Hayyee mee otoma dhimma koraa kanarraati hin ba'in korri guddaan ABO kuni Oromoo keessatti boqonnaa haaraa abdii bilisummaa horee jira. Oromoon kanarraa gammadee dhugaatti hedduudha. Uummanni guddeessi kun akkuma abdatetti kora kanarratti murteeleen murtaa'an hojiitti hiikamee abdii fi gammachuun isaa ni dhugooma jettanii yaaddu haala amma jiru kanaa waliin. Yaa eeyyeen egaa
korri kanarratti haala makan waliin murteeffanne kun dhugaatti deemsi deemamuudhaaf eenyu waan qabsoo Oromoo kanarratti murteessaa guddaadha. Kanaaf ummata kana wanta kaleessa keessa dabran haalli banaa ta'ee waan hedduu dadhalchaa ture sun cuftiyyuu waan cufameef kanarratti ammoo ummati keenyas bilisummaan Oromoodha. Oromiyaan bilisummaan isiidha. Waraan bilisummaa Oromootirratti kan kufe ta'uu isaa guutumaa guututti ummati keenya dhibbatti abdii guddaa waan irraa qabuuf inni kun ammoo ta'uun isaa ummati kun waan hawwu kana akka dhaqabu kan istaasisuudha. Kunis ammoo waanuma ummati keenya hawwu kun akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Waan lafee jenne akkaataa itti deemnus inni kun fi haala amma biyyattii san keessatti deemaa jirurraa wal qabate qoodii nuti kennuudha malee ka duraanii caalaa waan ta'eef ni ta'a. Kanaaf gammachuun ummata kanaa ni dhugoomas jenna. Egaa korra kanarratti korra yeroodhaaf akkasitti goonee haala yeroo amma jiru kana murteessuudhaaf barbaachisaa ta'ee argamee goone gar fuulduraatti ammoo korri sabaa bal'aa Oromiyaa bilisoomte keessatti kan irratti hirmaatu achirratti illee ibsa kennatti illee laf kennee jira. Kanaaf ummati kun waan inni hawwe sun dhugaatti bakka gahaa jennee kan guutumaa guututti dubbachuu dandeenyu mul'atoon adda addaa eegasan iyyuu ta'amee cuftuyyuu ummata kana waan inni hawwu san itti mul'isee jira jechuudha. Kan ammoo dhugoomsuudhaaf ummata keenya waliin ummati keenyas qooda guddaa kennee akka inni dhugoomu abdii guddaa qaba jechuudha. Dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa gaaffiif deebiin ajajoota adda bilisummaa Oromoo waliin kallattiidhaan dirree irraa taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufeetti jira. Nu waliin tura. Hayyee mee osoma kana keessaa hin ba'ini komiileen tokko ni ka'u. Korri kuni kora guddaa ABO-WBO jedha. Inni kaan immoo kora sabaadha jedha. Yoo kora sabaa ta'ee nama cufan hirmaachisuu qaba waan jedhamutu jira. Rakkoolee jiran immoo sanaaf haalli akka mijataan ta'an immoo sila tuttuqameera. Korri kun akka kora sabaatti fudhatamuu danda'amoo kora guddaa ABO-WBO jedhamee fudhatama. Kanarratti waan ibsitan jira Jaal Marrootiin deebi'ama. Korri kora sabaa haa jedhamu yookaan kora guddaa ABO-WBO haa jedhamu wal lolchiisu nama warqii keessa taa'ee kosii barbaaduu fi nama lafa kosii irraa ija warqii barbaadu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Nu hagoone ummatichi daandii tokko haa qabatu ilmaanni jiru bilisummaa barbaadna bilisummaa sanaaf immoo wareegama kafaluu jirra. Wareegama sana immoo ejjitiitu tolchuu fi dirqama qabsoo daddaa qabtee akkasittiin bara dheeraa fi galmaan Oromoo hedduu to'ataa unaa jirtu kanatti giti gochuu yoo sanan goonu taanee jennee gaafa kora kana yaammatu eegallee jaallan dirree bakka adda addaa jiran waliin marii eegallee akkanumaan qabsoon Oromoo rarraatee bara lakkaawwachaa nullee umurii hanganaaf qabsoo keessa ture jechaa himachaa deemu ijoollee kichuu daa'ima wala deemtuu meeqa ittisiturra akkasumas sababa waraana bilisummaa Oromootiin Oromoon baduurraa waraanni bilisummaa Oromootu baddee Oromoon gabrummaa nagaa qabdu jalaa mootummaa isa fixuuf dabbaree yoo bule irra wayyaati sunii fi yookaan waraanni bilisummaa Oromoo baduu yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo badiinsa uummata Oromoof sababa ta'uu osoo hin taane Oromoo gararra bilisummaatti oofuu jennee dubbisenne. Kanaaf iyyuu kora sabaati moo kora ABO-WBOoti moo sanaa miti amma dubbiin waan dandeenye qabsoon nurraa eegdu qabsoo bilisummaa Oromoo fi haga isheetu muraa wareegama lubbuu kafalluutti waan hojjetamuu qabu hojjechuu qabna jenneetu kana hojjenne. Waan hojjenne kana uummata keessaa kan hirmaachise qabna. Guutummaas immoo harka 51 ka qabu waraana bilisummaa Oromooti. Hangaggeessine ammoo biyya keessatti keessaan itti namoonni irraa hirmaachuu dandeessan kottaa irratti hirmaata inni uummati ittiin waliin hojjetuu fi waan kana itti dhiyeenyaan quba qabu irraa hirmaateera. Hirmaannaa sana silaa miidiyaan gabbaasuun hin barbaachisuuf malee haala ittiin dhahannee qoricha ittiin qotame. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo dhiigni inni dhangalaasu saba Oromoo fi kan inni bare immoo ilmaan Oromooti Oromoo keessaati. Kanaafuu
ABO-WBO'tti hora ABO-WBO ta'e bakka inni bu'aa jechuudha. Yoo kana mormuu jiraate sababa ittiin mormuu hin qabu mormuuma waan qabuuf taa'ee yeroo dheeraa taa'ee mormuu danda'u sa'aatiif waan qabuuf nama akkasii kabee haadhatee ka'iin dammaqsaa hin dammaqsuuti. Isa sana warreen dubbii sana fedhuuf dubbii sun dhiisnee uummati Oromoon bal'aan garuu isa kana akka irraa gammade arguu jirra. Gammachuu sana ammoo qora sana irratti waan murteeffannee kaane kaleessa qabsoo dandaa kamtu gargar babbaatee damee dameenii bakka adda addaatti daakamaa turte sana dhiitichine irra tokko qajeelchine har'aa firii sanaa akka Oromoon argu gochuutti jirra. Maqaa koraa baluu sanaa miti sun pirootokoolii isaa Oromoon boru biyya bilisa taate keessatti yookaan ammoo gaafa isaa mijetti akka taate mijettetti maqaa wal mormee itti murteeffachuu danda'a. Har'a kan nuti goone garuu qabsoon badiinsa irraa dandamatte waraanni bilisummaa Oromoo ofirraa ittisuurra darbee gara haleeluutti akka cehutti taasisuuf kana hojjenne. Kun ammoo Oromoo hin gammachiisne hin qabu. Oromoo kanatti hin gammadne ammoo diina ammoo akka diinaatti ofirraati. Achumatti halaalatti ofirraa eeganii ammoo bofa dhakaa jalaa bofa afaa jalaa bofti dhakaa jalaa fagoo ofirraa eeganii bofa afaa jalaati rakkooni ka akkasii keessaa summii facaasu yoo jiraate immoo suudhi maatiin nama tokkoo haatiif abbaan ilmaan sadii afur qaban keessayyuu namni muufettiin jedhan gadheen hin dhalataa qaama qabsoo bilisummaa saba kamii keessayyuu ni jiraataa jechuudha. Hunda itti quufuu danda'u nama akkasii waan bakka hojjechuu hin dandeenye hin jedheera. Lubbuu daa'ima kichuu lubbuu umurii lafee dhiiga itti gabbaruu caalaa immoo wanni nu gochuu dandeenyu jirtu jechuu Oromoo. Suniriyyuu horri ABO-WBO'n gaggeesse kora sabaa haa xiqqaatu haa guddatu waggaa afuriin deemu sana bakka bu'uu ni danda'a. Hayyee jaallammeen yoo waan jechuu barbaadan jiraate carraan isinii kenna. Haalli yeroo kun keessa jiru, haalli qabsoon keessa jirtuuf haalli arjiisuun keessa jirtu walumaa galatti waa'ee dhimma qabsoo Oromoodha murteessuun dirqama ta'a. Kanaafiyyuu haallichi deemaa dhufee akka kanaan duraatitti baroota duraan dabran irratti garasitti akka hin geessineef dirqiitti qabsoo bilisummaa Oromoodha kana dandamachiisuudhaaf jecha yeroo dheeraa erga yaadame booda taa'ame. Bifuma akka kanaatiin xumuramee jechuudha. Kanaaf akkuma jaalli kakaasetti laaf kaa'uu barbaada. Kanaafuu wanti guddaan tokko kan nuti ilaalle jaallan qabsoo walumaa galatti irratti hirmaatan ilaalan haalli deemaa jiruu fi haalli wareegama baasnee wareegama ulfaataa baasaa jiruu fi deemaa jiru kun walumaa gala gara qabsoo Oromoodhaa. Xumura isaa itti fiduu osoo hin taane qabsoo Oromoo kanaayyuu diidumatti gatuun fakkaattee mul'atte. Kanaafuu hir'inoota jiran san guuttachuudhaaf bifa sanaatitti hin taa'e jaallan murteessanii jechuudha. Hayyee gaariidha. Kan biraa qabxii tokko jaalgammee isiniif itti fufaa. Hogganni waraanaas ta'ee hogganni qabsoo kanaa dirreerraa ta'uu qaba jedhamaa tureera. Amma garuu muudamni tokko alatti kennamaa jira. Kuni akkamittiin ta'a waan jedhamutu gumgumama. Kanarratti illee yoo nu ibsitan. Isa kanas gaafuma sanarratti dubbatamee himamee jira jechuudha. Qaamni alatti hojjetu kun qaama dirree jiru ajaja Ol'aanaa waliin kan hojjetaa jiru. Isa santu qajeelcha isa santu akka inni hojii isaa raawwatu taasisa. Kanaafiyyuu direct akkuma nama dirreedha hojjetameetti kan ilaalamu jechuudha. Maaliif namni dirree jiru bakkoota barbaachisaa ta'e gahee waan silaa hojjechuu hin danda'u. Isa kanarraa kan ka'e akkasitti akka hojii raawwatamtu murteeffamee jechuudha. Kanaafuu bifa akka sanaatitti yoo hubatame qajeellan hubatame gaariidha jechuu barbaada. Hayyee Marroo fini gaaffii kan biraa qaba. Gaaffiin kun illee gaaffii wal dhahaadha. Komee amma komeedha. Komee ma'ala kana gumgumamudha garuu
Gaaffii amma maaliif hogganni alaa muudama waan jedhuun wal faalleessudha. Ammoo uummanni akka dhugaa jiru hubatuuf akka qulqulleessitaniif isin gaafachaa jira. Namoonni biyya alaa kana keessa jiran keessattuu jechuudha gumgumii fi sodaa yaaddoo qabu. Maalidha hogganni hunduu dirqamni hunduu hojiin hunduu yoo dirreerraa ta'e nuti qabsoo kana ala baanaa waan jedhamutu immoo jira karaa biraadhaan. Kana akkamittiin wal simsiistu? Fayyaa ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo uummata miiliyoona 50 sanaa olii gaggeeffamaa jiru uummatichuma keessa jira. Yaaboo namni dirree keessatti wareegama kafaluu jiru uummata isaa keessatti wareegama kafaluu jiru bakkuun qabsoon sun jirtu jira. Kaani biyya adda addaati jira. Biyya adda addaa jira. Sabummaa biyya biraati qaba. Lammummaa biyya biraati qaba. Bakattummaan kan jiru jira. Hojii adda addaan qabee jira. Qabsoon Oromoo warruma kana qofaa irratti xiyyaafannoo gootanii gaaffii illee akkasitti dhiyaatuun illee dogoggora. Qabsoon Oromoo uummata miiliyoona hedduu keessatti gaggeeffamu achuma bakkuun sun jira. Hoggansi dirreerraati dirqama dirreerraati. Namoonni tokko hojii yoo nu barbaachisa ta'e biyya alaa keessatti hojjetamuu fi dirqama nurraa fudhatanii hojjetan ni jiru. Oromoon hundumaa qolarraa baasee irratti himtu barbaadaa sun immoo bara hedduu gabummaa keessatti nu hambise. Ejjitee hin jiru taanaan qabsooyyuu nu barbaachisu. Qabsootti jiru taanaan immoo wanti hojjetamu keessumaa riphee lolaaf jechuudha. Warri kuni biyya seenuullee ni danda'u, ala ba'uullee ni danda'u, dirree dhufuullee ni danda'u akkasitti na tolfatanne. Akka kaleessa akka bartee sanaan hin ta'uu jenne. Yoo biyya tokko sochootee hojii hojjettu riphee lolaa bakka buutee riiskii yookaan balaa jiru jira sana hanqisne. Namni eenyutu keessatti maal hojjetaa baruu barbaadu maaliif barbaade qolarraa baasuun barbaachisu. Kan kanaan alaa namni biyya alaa jiru biyya nagaa qabdu jiru wanti inni qabsoo bilisummaa Oromoo gochuu danda'u humna beekumsa maallaqa qabuun gargaaru. Kana immoo gochuma jira Oromoon. Warri kana gochuu jiru gaaffii kana iyyuu gaafachuus hin jiru. Nu harcaasanii maaliif barbaachisa? Eessatti eenyuun harcaasna? Ka qabsoo harcaasee galeera. Kan diida jiru immoo irri guddaan isaa galee haalli mijachuu fi dide jennaan dacha'e sun immoo iskiriinaa gochuu qabna. Caalallee akka amma tolchanne kanatti abbaa dhaabbata sirrii qabu dudduubbee gaarii qabu qabsoo kana keessatti jechoomina qabu amma adiyyuu jaalane hojii jirta. Wanni si harcaasni eessatti harcaasee hojii makee hojjechuu jirta. Akka tiraansipoortii egeree dambalii kallee qeerroo barattoota jaarmiyaa biyyoota adda addaa warri kun hojii mataanii jira. Akkuma kaleessaa harka rooboo deeggaruu cinaa dhaabbachuutti jira. Warri akkanaan ogeessu eessarraa baabura sakamirraa akka harcaanii baaburichuma qoratti isaantu beeka. Kanaaf iyyuu qabsoo waan akkasii gurjaajii akkasii uumanii bara baraan akkasii lafarra harkifachaa dhiiga ilmaan Oromoo hedduu soorattu gochuuf hanqise. Kun immoo cubbuu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf iyyuu wanni ani jechuu barbaadu namni qabsoo kanatti as deebi'ee daandiin tokkittiin nu baastu kallattii amma waraanni bilisummaa Oromoo qabate jedhu iddoo barbaachisaa ta'etti hojii waraanni bilisummaa Oromoo itti kennu dalaga. Gargaarsa qabsooti jechuun kan kanarraa hafeeho nu harcaasanii hooggana nu dhorkatanii wanni nu hoogganuu jirru hin jirtu boo dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'u madaahee raammoo baasuu jirutti hidditii gochaa jirra. Suni aangoo miti. Gaafatama lubbuu namaatu namatti kenname. Namni gaafata lubbuu namaa qabu ammoo bakka madaa sanaatti jiraachuu qaba. Bakka dhukkubu sana dhaabbattee keessa keessee ofii keessarra ga'ee argiteetu anaannattee dhukkubni sun itti dhagahametu jechuu qabda. Kanadha goone wanni harcaasne hin jiru. Jaallan garii waan kana hojjetan hojichumatti jiru. Kanaafuu hedduun isaa haala yeroo isa mudatte irraa guyyaa ja'ee machii Oromoo mudatte hedduu keessatti machaa'ee biyyatti dacha'ee haala dacha'ee deemee lakki aadaa binee warri galee biyyatti hafe kunoo kaan mana hidhaa jira kaan achuma walchaftee yoo akka diinaa galee asii as qabsoo Oromoo irra dalaguu jira kuni irraa barannee irraa jedhee as deebi'ee hojii hojjechuu jira jechuudha. Akka kaleessaa akka barame sanatti osoo hin taane akka Oromoof maltuu fi Oromoof taatutti saala dirree irraa qajeelchuutti jirra jechuudha. Kanaaf hooggansi ammas borus
haga qabsoo bilisummaa Oromoo galma geessu dirree marraa iddoo irraa dhuka'u iddoo itti daa'imni gidduu lafee cabuu fi dhiigi dhangala'uu fi lubbuun baasu sun dhaabbatee yookaan galmaan ga'u yookaan itti wareegamu dirqamni taate kana. Suniif ammoo warri fedhii qabsoon bilisummaa Oromoo karaa qawwee woboon qabu galma geesseetu qawwee san qabachuu barbaadu gadhufu waamicha sana dhiyeessineefii jirra. Warra immoo bakka woboon waan dalaguu qabnu qabsoo Oromoo fi dakka haa taatu, qabeenya haa taatu, beekumsa haa taatu, saana itti wareegna jedhu immoo kallattii woboon kenneef irratti hojjechuu jira. Kan sanaan alaa maal gochuu dandeenya? Qabsoon hin badiin haa dagaaguu miti finiiftee galma haa geessu daandii kana dhabitaatti. Suniifi waan nama yaaddeessu hin qabu. Yeroo hedduu yeroo jajjabaataa adeemu akka hin guduunfamne warra fedhii qabutu jira. Abbootii ilmaanii warra abbootii lafaa. Inni sun immoo dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin taphatamuu hin danda'amu sanatti daandii isaa cuufne jechuudha. Hayyee guddoo galatoomaa Jaal Marroo. Jaal Gammee kanarratti waan dabaltan. Galata waama gabaabaa tokkotti daruu fedha jechuudha. Dhugaatti yoo dubbanne yoo ilaalame yoo poozitiivlii namni cufti ilaalu taate qabsoo yogguu gaggeessani qabsoon bifa maraatiin gaggeeffamaa jechuudha. Kan eenyurraa illee dhokataaniti. Qoraan tokko agartee yoo ati hin bobeessa itti hin haara malee hin boba'u. Yoo ammoo qoraan dhibii itti goote boba'aa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromootis qooda uummata kennaa kennuu danda'u san yoo hin kennin taate duratti tarkaanfachuunis bakka silaa jennu kanas ga'uu hin danda'amu. Kanaafuu namuu qooda qabsoo kan keessatti kennu qaba. Hojjetaa jira. Gara fuulduraattis waan danda'ame maraan kana gabbisuun humna godhuu fi biyya keenya dhuunfachiisuu keessatti akkuma silaa bakkuma jiranii fi akkaataa itti hojjetan cufattuyyuu ni hojjetu jechuudha. Egaa wanta yeroo dabre jechuun gannoota sadeen dabre kan keessatti qoodii uummata keenyaa kan biyya alaa jiran qooda guddaadha jechuun danda'a. Akka hirmaannaan isaa guututti dhibbatti hirmaate jechuu baannes haala rakkoo san keessaa nu baasuu keessatti nu bira dhaabbachuu keessatti qooda guddaa kennanii ammas hojjechaa jiran yeroo isaanii sanarraa qusataniiti waan silaa itti kenname san hojjetu jiran qabsoo Oromootiif hojjetu jiranii. So gara fuulduraattis wanta barbaachisu cufaanuu qooda kennuu qabamu cufaayyuu qabsoodha godhan qabsaa'otuma isaanis inni kaan lubbuu isaa kennee inni kaan ammoo qabeenya isaa kennuu qaba Oromoodhaaf. So inni kenne sunis qabsoo keessaa qooda guddaa qaba qooda olaanaa. Kanaafuu akka haalli amma jiruu fi haalli duraan ture gargari. Kanaaf haala amma jiru kana keessa piroofeesota hedduu akka hin qabnetti namni akka inni hojjetu godhamaa ture hojjetaatis jira. Namni keessaa hin jiru borus hin hambifnu qooda kennuu danda'an hedduudha. Akkuma waamicha goonetti dirreetti dhufanii waliin qooda kennuu danda'u. Achis taa'anii waan diinagdeedhaanis yaadaanis waan biyya alaatti hojjetamu hedduu hojjechuun qabusi dirqama isaaniiti. Namni isaan geessus hin jiru. Qabsoon kan uummata Oromooti. Namuun qooda isaa bahaa jira. Wal caalmaan isaa waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qaalii kennuuti beela'uuti dheebochuudha. Kana kan gadi hafe ammoo qabeenya isaa danfee argate sana qabsoo sanaaf gumaachaa jira. Kanaafuu irratti hirmaataa jiranii ammas borus warri hafes irratti hirmaachuu qabu. Wanta silaa qabsootan fuulduratti tarkaanfachiisu cufaayyuu gama dirreetinis walitti hidhatanii hafe waan nurraa hafe cufaayyuu godhuus qabu. Namuu moggaatti hafuu qabu. Yoo namni kun cufti waan danda'u cufaan hirmaate qofaadha. Amma waan ta'ennee laf kennee kunoo tanaa jiraa jennu kana dhugoomsuu dandeenya. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabu jedhaan illee dabalataan. Tolee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya caqasaa akka jirtan abdii qabna. Gaaffiif deebiin kun ammallee akkuma itti fufetti jira. Isinis nu faana tura. Mee amma gara injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo gonfateetti deebina. Woboon lafoota hedduu to'annoo isaa jala oolfataa jira.
kun immoo waan hedduu nama gammachiisudha. Lafoota to'ataman kana akkamiin harka waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo tursuu irratti hojjechaa jirtu? Uummanni Oromoo akkamiin kana milkeessuu keessatti gahee isaa ba'ata maal gochuu qaba jettu? Jaal Gammeetti naaf uffaa. Yaa egaa eegumaa Oromoo kana murteessiniin boodatti murtiin achitti dabre keessa lafa diinni harkaa qabu ganna 51 olitti sirna impaayera dulloomaa kan afaan qawweetiin qabatee jiru kana humnaan buqqisu kalees qabumaan nuqamtootani qabumaan buqqifneennetti wareegama agas kan cufetti baasaa jirra. So kaleessa waan daddabre ganna 3 keessatti akkaataa itti tooftaatti fayyadamaa turre walqixaa wal keessa yaa'aa turre amma mogunkuma bakkoota jirru san keessaa miti Oromiyaa guutuu keessayyuu qulqulleessuu kan jedhu duula kallattii maqaa itti moggaasuudhaan gara lixaatiin duula Jaallaggeessa Wagii gara kibbaatiin immoo Jaal Eelamoo Qilxuu akkasumas immoo gara kibba bahaatiin Jaal Nadhii Gammadaa jennee moggaafne. Inni kun lafa duraan keessa waliin hanga tokko waliin keessa turre san keessa diina haxoofee baasuudha. Isa kana keessatti egaa milkoomnee jirraa jechuudha. Kushin kun idduma jira. Uummati keenya waan kana dhugoomsuu keessatti akkuma duratti dubbadde namni cufti qooda keessaa qaba. Uummati keenya ka biyya alaas jiru ka biyya keessa jirus qooda guddaa kennuu qaba. Qooda guddaa hoggaa kenne waan jenne sun dhugoomsine Oromiyaa guutumaa guututti dhuunfachuu dandeenya waan taateef ka biyya keessa jiru waan cufaanuu nu bira dhaabbataa jira. Kan caalaa daran itti jabeessuu qaba. Qeerroon waan godhaa jiru jira. Innis kanarra jabeesse waraana kana waliin ta'uudhaan diina kana buqqisnee Oromiyaa dhuunfachuudhaan uummati keenya gabrummaa bara dheeraatii fi boo'ichaaf gadadoo hidhamaa ajjeefamuu san keessaa bilisa bahuu qaba. Kun ammoo wareegama ulfaataa nu feesisa. Wareegama ulfaataa kana baasaa jirra. Uummati keenyas kana baasuu qaba. Kana dhugoomsuu keessatti egaa uummati keenya ofitti murteessuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessattuu warri biyyaan baa jiran waraanni bilisummaa Oromoodhaa lubbuu isaa qaalis kennaa jira, ittis beelaa jira, ittis dheebotaa jira, ittis injiraa jira. Kanaaf uummati keenya ka biyya hambaa keessatti addatti jiru waan duula kana dhugoomsuu keessatti innis duula kana ofitti fuudhee beela'uu qabaachuudha. Ji'a tokkoofis ta'u beela'uu qabu hoggaan jedhu bajeta silaa ji'atti ramadatu san xiqqeessee beela'ee gumaata bilisummaa Oromoodhaa kan biyya Oromiyaa dhuunfachuudhaa kana bahuu qaba. Wanta kanarraa addatti ammoo injifannoolee kana biyyoota addunyaatti agarsiisuu keessatti qooda guddaa godhuu qaba. Hirmaannaan uummata keenyaa yoo guddaa ta'e bakka hawwine kanaa fi fuula hawwine kana gahuu dandeenya. Inni kun ammoo dhimma kanattiyyuu Tigrootiin lola godhaa turan keessatti waraana Tigroota qofaa miti kan mootummaa Abiyyi waraana mootummaa Abiyyi achi keessa Tigraay keessa akka bahu taasise. Qoodii uummata guddaadha. Isa kana immoo Abiyyuu ragaa bahee jira. Akka uummati qooda guddaa godhe. Kanaaf Oromoos har'a kanatu isaan irraa eegama. Kanaan booda Oromiyaa halagaan maqaa Oromoo itti moggaasee deebi'ee qabachuun gonkumaayyuu ta'uu qabu. Nuti kanatti murteessinee uummati keenyas kanatti murteessee haala amma jiru hirmaannaan isaanii guddaa ta'a. Lafoonni adda addaa ganna 3 guutuu duulli irratti gaggeeffamaa jiru. Fakkeenya akka kibbaatti lixaatti uummati keenya beela tarkaa qaba. Manaa buqqa'ee gandarraa buqqaasanii garribii kaanii yeroo ammaa kanatti lafa isaatti deebi'uudhaafis qaba. San maleeyyuu nyaataa dhugaatii tokkollee hin qabu. Waa'ee miidhama guddaa keessa jira. Isaan kanas deebi'anii uummata kana akka isaan qubatan yookaan beela kanaaf akka isaan akka addunyaan dhaqqabduuf Oromoonni guutuun kanarratti hojjechuu qabdi jedhaa Jaal Marroon itti aadaru kaase. Hayyee Jaal Marroo. Hayyee gaarii goofayyuu ajjeesuu fi waqtii qofa fitiree dhiisee
biyyee arraabee bahuu akka danda'u silaa Oromoon uumammaatti gooftii biyyee arraabee kan illee 2018 kaasee agaasaa jiru mudate Oromoon ofirratti hin beeka. Amma duuli adeemaa jiru kun kan waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti uummanni Oromoo hedduun illee wareegama kaffalaa jira keessumaa qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qixaa wareegama kafaluu jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'annaa isaa jalatee oolchuu jiru bilaasuu keessa taa'ee tiksuutti hin jiru. Reefu tokko jennee eegaluutti jira waan kana qulqulleessu waan ta'eef gara fuulduraatti adeemuutti jira. Duulli kallattii kibbaan karaa Elemoo, kibba ba'aa, Nadhii, gara kaabaa, Nasan akkasumas gara lixaan Laddasaa jennee akkasiin qajeelchine kuni adeemee bakka ga'ee dhaabbatu ni qaba. Achiin duratti duulli katibii itti labsamu kan waraanni bilisummaa Oromoo doonii hunda irra jiru maqaa tokkichaan deemutu jira. Kun yeroo isaa yeroo ga'u hinnaa haga sunitti waan amma kallattii hundumaarraa adeemu kuni duulli uummataa duulli waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemu kuni galma isaa akka barbaannetti gahaa adeemuutti jira. Bakkoota kanatti uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo silaa waan gochuu qabu dirqamni isaa itti kenname hojiitti hiikuutti jira. Uummati Oromooti kan beeku walumaan sanatti jira. Uummanni Oromoo keessa jiru keessumattuu lafa waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irraa kaasee bira darbee dhiphachuutu irraa eegama. Kan malleessa jedhee boofti suni mataa dhahamu akka lammataa birgee arraabee hin taane tolfamuu irra jira. Kanaaf akkoo uummanni Oromoo waan xiqqoo tokko kan inni gochuu qabu. Innis hanna saamicha sirna qablummaa walitti darruu guddaan humnan qabaa inni kaanii irreen qabaa akkasiin immoo dadhabaa nama gargaarsa qabnetti dhiisu qaama miseensa mootummaa ta'ee uummati haaloo irraa qabaa rakkoo hedduu bara hedduu dararaarraan geessaa turanii. Egaa harreen nama dhiitteef deebisanii harreen dhiitanii harreellee akka nama dhiittuu uumamummaanii qottee ittiin nama dhiittu rabbi kennee fi namni immoo deebi'ee akka kanan goone sammuu kennee fi durii warra kanarratti haaloo bahuu jalqabuuni Oromiyaa gara hin taanetti qaboofu diinillee akka barbaadu sanuma uummanni Oromoo naannolee akkasii jiraatu tajaajila uummataa kanneen kennan kan akka hospitaala yookaan buufata fayyaa, mana baankii, ibsaa, teelee, mana barnootaa, waajjira qonnaa, waajjiroonni biraa hedduu tajaajila uummataa kennanii qaamni mootummaa garuu warra sana abbiin godhee yookaan mirsiis godhee akkaataa hin malleen fayyadamee ittiin uummata miidhaa ture uummati deebi'ee yoo balleesse ofum balleessuu ta'a waan ta'eef isaan kana dhiphachuudha qaba. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa to'atetti waan uummata barsiisaa jirutu jira. Innis koree bulchiinsaa fi bilisummaa naannoo ofiirratti abbootiin amantaa fi jaaroleen gandaa yeroo bulchiinsa yeroo tolfatani maaliif jennaan ammatti waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa to'atee seera heeraa fi sagantaa siyaasaa qabu uummatatti gadi buusee waajjira adda addaa akkasumas immoo waajjiraalee poolisaa abbaa seeraa abbaa alangaa kana tolfatee hojiitti hin jiru. Wal'aansoo gubbaa jira. Wal'aansoo kana keessatti uummati akka miidhamne ofii isaatti naannoo isaatti uffachuu qabaan dhaamsa kiyyaa uummati kan gochuutu irraa eegama. Kan kanarraa immoo wareegama kafalaa jiru silaa uummatichi iyyuu ni beeka. Wareegama ofii kanatti garuu bishaan akka hin naqne bara dhufaa irraa immoo lolachuu dandeenye beeknu lola yoo taate addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasaa guddaan kun waraana bilisummaa Oromoo waraana guddaa wareegama guddaa kafaluu danda'u qabatee bara dheeraa hawwee dhufaasee lolaa ture. Gama Sudaanii amma Sudaan kibbaa ta'anii Sudii waliin gama akkasumas Eertiraa waliin gama kaanii Tigree waliin gama biraan darbii mootummaa Mangistuu ture sana jechuun kana hundumaallee lolee injifataa ture waraanni bilisummaa Oromoo garuu guduunfuu dadhabuun suni qaba amma siyaasni akkaataatti lafa qabachuu danda'uu kan dadhabuu fi akkasumas qabsoon bilisummaa Oromoo akka isheen galma hin geenye warra hoolaa fakkaatee gogaa hoolaa uffate yeeyyii qaama hawaasaa ta'e hawaasa keessa jiru bira fakkaatee diinaaf dalaguutu akka isheen galma hin geenye rarraase kun hundi akka hin taane ilkina gamnummaa fageessanii fagootti arguu
xiqqaayoo ta'uu nama gaafata waan ta'eef ammas ni jalqabne malee hin xumurre wanti amma deemaa jiru kuni itti bahisaan beekamu yoo gamnummaan qabuu hin dandeenyu taateen harkaa bahee garanti hin barbaannetti ce'uu mala diinnis badee balleessuu waan ta'eef biyyittii kana biyya badhaatu taa'anii kana akka qoosaatti bara dheeraa taa'amanii irraa bara mi'aa ishee nu caalaa warri beeku akka qoosaatti gadhiisee deemuu hin jiru gara jeequmsa hamaatti nu oofuu barbaada uummanni keenya kana hayyamuun qabu. Waraanni bilisummaa Oromoos bakka jiru hundumaarraa qawwee dhufaatee diina bakkaa kaasuutti dabalata waan qawwee dhufaatee bakkaa kaase sanatti immoo gurruufaa waan tolchu uummata Oromoo gatteessitee barsiisee jaarmiyaa bulchiinsa koree bilisummaa yeroo ijaaree darbuu jira kana jabeessee itti fufuu qaba. Akkaataa kana yoo adeemne wanni nuti hin injifanneefi hin jiru yoo sana wanta gahu irraa quba waliin qabuu fi namni waan danda'u hojjete sana xiqqeessu qofa irratti kan xiyyeeffannee yeroo hundumaa arrabaan bishaan waan taate ammoo yoomiyyuu simimmaan haadha hiyyeessaa Oromoo qooruu hin teessuu jechuudha. Yeroo hundumaa ammoo ilmaan kan hin qorre ilmaan hiyyeessaa warra ibidda sanatti dhiyoo jiran Oromoo isaa rakkoo kana keessa jiru waan ta'eef booru deebi'ee hedduu nama harkaan kutuuni keessaa dacha'uu mala namni hedduun amma dhukaasa waraana bilisummaa Oromootti mirkaane waliin isaa addaan hin beekamne mataa akka duudaa qotaa keessaa gadi baasu sana babbaafachuu jira. Yoo haalli ammaatti garuu hedduun isaa dugda kanatti asii ol mul'ukee deebi'a waan ta'eef abbaan dhibee uummatichuma rakkoo kana keessa jiru. Suniifuu of eeggannoo guddaa gaafata. Bara dhufaa dabraa nuti itti dhiyaannee qabuun aadaa nu taatetti aadaa kanarra jijjiiruu fi nuti wareegama kafaluu jiru hin jijjiiramtillee jijjiiruu jirrallee galma hundeetti uummanni keenya bilchina irraa eegama. Quba waliin qabu sun miti qabsoo keessaa harcaanee sun miti namni hundiyyuu gabrummaan nu keessa jirru iyyuu mataan ishee qabsoo waan taateef hundi keenya iyyuu kan gabrummaa Oromootti amannu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Yoo deemne inni injifannoo sanallee kennu. Ayyee mee kanuma irratti akkaataatti lafoonni qabamanii to'annaa uummataa yookaan waraana bilisummaa Oromoo jala tursiifaman irratti haasa'amaa ture. Waan mootummaa ce'umsaa ni dubbatama. Gama tokkoon mootummaan ce'umsaa ni gaggeeffama achi keessatti immoo waraanni bilisummaa Oromoolee jira jedhama sana keessatti wanti yaadame irratti qophaa'aa jirtantu jira. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kallattiidhaan dirreerraa hogganoota bilisummaa Oromoo waliin taasisne kanaan hin xumuramne sagantaa keenya itti aanu keessatti kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaanna. Samii keessa duukaa jira, injijjiirina keekate, kaayoo dhugaa maana bahe. Yawa buku jaja biku, buku tinggal ini lagi. Samii keessa duukaa jira, injijjiirina keekate. Abiyanga dirati, lodedina sahadede. Buabaye dubate, situbati ze kubeke. Waregamnike kalesa, ulabidike bibibe. Akakuyamba gatebo, awike abtuzaera. Akazakanta dinabo, amaoye tunapera. Akawika dinane, yame tunate kayonge. Dumakineri wepoko, mulajajira kake, kaya juga mana bae, kotorangesa haruda, nalangesa sama kencabe, gamogigesa adata, yawa boko jajabeko, kufusina imilake, samikesi dukajira, injijirina kekake, tiara dina sodane, nakifjate arkanane, Lubunjira chombilane, ilagema bilane. Imanaga kayugo, abago chodare ango. Biyabike sireka, jajabatu ya ogogo, jajabatu ya ogogo.
Mageenyi karaa sinoomu, adeen karaa sinaamu. Adeen karaa sinaamu. Barii uffira guyyaani, jajjabeekoo jajjabaadhu. Jajjabeekoo jajjabaadhu. Mageenyi karaa sinoomu, adeen karaa sinaamu. Adeen karaa sinaamu. Barii uffira guyyaani, jajjabeekoo jajjabaadhu. 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 Qabsoo saamarraa yoon irraa goree kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Dhiigni isaanii akka galaanaa nama nyaatu. Lafeen isaanii qofaa ta'ee naa hiiddu. Qabsoo saamarraa yoon irraa goree kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Dhiigni isaanii akka galaanaa nama nyaatu. Lafeen isaanii qofaa ta'ee naa hiiddu. Raajumiti Oromoo Biyaanaa hojii qabsoorraa hin baatina. Hojii qabsoorraa hin baatina. Sabni hiraaree jiru dadhabee garbummaa diinaan duddisaa cabee. Garbummaa diinaan duddisaa cabee. Taa'eessi booyaa ilma saamamee. Lafa hin arguu ijjisaa jaamee. Lafa hin arguu ijjisaa jaamee. Qabsoo saamarraa yoon irraa goree kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Kaayoo jaallanii yoonaan gurguree. Dhiigni isaanii akka galaanaa nama nyaatu. Lafeen isaanii qofaa ta'ee naa hiiddu. Lafeen goototaa qabsoo maalattee. Dhiiga jaallanii keessa tuutattee. Dhiiga jaallanii.